namni naa kabaju jettee immoo dogongoraa jechuudha. Okay? Bakka waan uffatteef, waan bareeddeef, waan maallaqa qabduuf qofa ni kabajamteetti yaadin. Ana akka mataa hiyyatti namni fedhe haa bareedu, fedhu haa tujjaaramuu, fedhu wanti haa ta'u. Ani kan hin kabajuun yoo of kabajee namummaa isaa if kabajee waan kabajaa isatti godhu yoo hojjete qofa namni san kabajuu danda'a. Namni osoo of hin kabajin waan qaba qofaaf namni naa kabajuu jettee dogongortee jirta. Nam bareeda qofaaf namni naa kabajuu jettee dogongortee jirta. Feemasa ta'eedhaaf namni naa kabajuu jettillee dogongortee jirta. Okay? Dura ራስን ማክበር አለብህ ከምንም በፊት። ከዛ ደግሞ ለሰዎች ክብር መስጠት አለብህ። ለሰዎች ክብር ከሰጠ በኋላ ደግሞ ሰዎች ያከብረዋል። አይደለ? ያዋቂ ነው። አያኝ ቤተን ጋይስ አያችሁ ሰቦንቱ ሀርሜ ኬኛ ሀደ ጫያ ለምኒ ፊንፊኔቲስ አዳመቲስ ሀረሪቲስ ድሬዳዋቲስ ካይሮቲስ biyya hundatti haadha caayaa namni hin beekne jira. Mana uffata haadha caayaa namni hin beekne ni jira jeyyatu. Sabboontu qabsootu Jawaar Mohaammed faan uffata aadaadhaan bareechisuudhaan kan beekamtu, qabsaa'ota uffata aadaadhaan bareechisuudhaan kan beekamtudha. Namni isin beekne hin jiru. Yoo sabboonummaa qabaanne qofa namni isin beekne na biyya tana dhuftee soo haadha caayaa kunuunsaa jirra jechuudha. Walii deemna sammota karaa Itoophiyaa naqabattee deemti akkasi. Nuti amma Itoophiyaa malee dhiisnee jirraa jette. OMG ni beekaa fidii haadha caayaa moo haadha caayaa gaaddu suuraa haadha caayaatiif Haacaaluu san fidime ummata agarsiisa. qabsootu haadha caayaa Kootu namni biista moo hin sodaatti ummata hin sodaatti gaa'is soorishi qo'isin garsaa suuraa isi hayyee jechuun qabsootu cimtuudha wallaahi jechuun maqaa nama cimtuu qabsaa'ota hedduu uffata aadaatiin bareechisuudhaan akka haadhatti akka saahibatti itti siquudhaan keessaafuu Haacaaluu waliin hedduu saahiba turan hedduu jechuu hedduu. Ilmoon isii immoo Gaaddisa Shamshaddiin jedhamti. Ilmoon isiitillee wallistuu beekamtuudha. Akkasii jechuu qo'isin hin garsiisan. Kunoo haadha caayaa jechuun Haacaaluu waliin as argitanii. Hin mul'atu. Namni hin beekne hin jiru gaa Oromoo ta'e haadha caayaa namni hin beekne hin jiru. Biyyoota hedduurraa mana uffata aadaa qabdi. Nin beekaa harmee nin beeknaa eegaa hin mul'atu. Hin mul'atu amma. Waan haadha caayaati carraa kana harkachuu keeti bar. Maal qaba osoo guyyaa tokko Haacee waliin suuraa kee wii kanfariin as qarra hubbataa Haacaaluu laay dammoo haadha caayaa silkii bilbila keessii fiduu qoy bilbilan geessaaf okkee fiduu no fuudhi bilbilamaan jiran.
beeytani guys. Singigoo maalirraa nama qabani beeytani? Singigoo maalirraa nama qabani beeytani? Singigoo wanti nama qabu maalirraa nama qabu singigoo? Naahi maami? Sukkara nyaadhu. Jechuun maalirraa nama qaban jee barkana nyaadhu singigoo. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa akkam nagaa? Nagaa jirtu. Baga Rabbi si gammachiise wallahi. Nagaa jira. Yeah. Silkii hin kufee miti? Yeah. Amin. Hajaa kee rabbi wali si haa qabu. Guddadhu ammallee galma gahi. Rabbiin gasi haa dhaabu. Bultii yaaddan tana bultii gammachuudhaan walgeettanii gammachuudhaan geggeeffattan rabbi isinii haa godhu. Keetiif ka ibsishaallee rabbi nu argisiise, ka ibsa abbaa jaalalaatii fi kan inni jaalateellee rabbi nu haa argisiisu. Nama fuudhee hin jirre maraa rabbi haa fuusisu. Yaa rabbi na haa fuusisi. Bismillah. Ijoollee teen waa qaba. Abbo Rabbi daa'ima mucaan barumsa jira bar. Inta mataa warri faradaa. Budaanatti hin ta'in dhiismee harma godhamu qabaannu taa'ee damtu. Bismillahirrahmanirrahim. Barumsa irra jirullee